kabajamtoota qondaaltotaa fi miseensota waraana bilisummaa oromoo buleeyyii dirreeffamtoota bakka guyyaa gammachuu guyyaa waraana galaana fakkaatu mana eebbisuutti isin barbaada. Ayyee barataan jedhanii isinillee aduu keessa jirtu aduun illee si gubaa jira. Egaa waan baay'ee bifa garaagaraatiin bifa diraamaatiin bifa walalootiin bifa sirbaatiin isiniyyuu barataniirtu waan xiqqoon jedha. Egaa uummanni Oromoo akka sabaatti durirraa kaasee wareegama ulfaataa kaffalee seenaan lama kaa'atu. Bara Minilikii uummanni Oromoo keessa'uu Oromoon gara bahaa gara kibba bahaa jiranii kagari harka muramaniiru, kagari harma muramaniiru, kagari dhiiga akka galaana lolaasanii jiru, wareegama ulfaataa hangafoonni keenya kaleessa kaffalanii qabsoo bilisummaa Oromoo irra nutti laatanii nuti turree isaan kaleessa saaranii nutti kennan sun galmaan ga'uudhaaf wareegama kafaluutti jirra. Uummanni Oromoo yeroo inni itti bilisummaa isaa akkuma amma isin yaatanii gammachuu iddoo kanatti hirmaattan kana qawwee harkaa qabuun qottoo harkaa qabuun gajara harkaa qabuun siidatti bahee bilisummaa isaa gonfatee jira. Isinillee kunoo uummata bilisummaa barbaadu uummata gammachuu waraana bilisummaa Oromoo waliin dandamu ta'uu keessanii aduu kana keessa dhaabbatanii nutti agarsiisanii waan ta'eef baga gammachuu keessan gammachuu waraana keessanii isin ga'ee bagatti nu ga'ee jechuun barbaada. Akkuma dura yoo kaasee qabsoonni keenya hangafoonni keenya kaaka Taaddasaa Birruubaa, kaaka Elemoo Qilxuubaa, kaaka Hargisee Lakkasaa Waqiibaa wareegamaa fi aarsaa guddaa itti kaffalanii dhiiga itti qabsanii nuun ga'anii har'a waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'eeti wareegama waloo kafaluutti jira. Uummanni keenya naannawa kanaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin baatanii rabuutti jirtu. Wareegama ilmaan keessanii fuutaniitti awwaaluutti jirtu. Madoo waraana keessanii fuutanii haaluutti jirtu. Waraana keessa nyaachiftanii obaaftaniiti kunoo waraana qacalee bifa kana fakkaatu kana eebbisuudhaaf keenyee jirra jechuudha. Kanaaf yoomillee walii kana isiniin jedhu egaa galanni kan walooti yoomillee taananii waraana bilisummaa Oromoo lama kanatti ijaaruu jalqabee haga waraana galaana fakkaatee lama kanaa fuugee eebbisuu irratti wareegamni isin qabattanii wareegama waraana bilisummaa Oromoo kaffalee walqixa waan taateef ammallee irra deebiidha baga gammaddanii bara bu'ummaa bara bilisummaadhaan ichillee qabannu rabbiin nu taasisa. Egaa isiniyyuu beeytanii waan ulee isin godhe beeytan waan ulee diinaa isin godhe beeytan argitanii waan diinni mana hidhaatti isin godhe argitanii waan qe'ee keessan ta'e isin argitanii jirtu waan gabrummaa isinitti himu jechuudha. Haddaa gabrummaa uummanni lama kanaa cimsee beeka. Dhiyaa bilisummaatiillee uummanni lama kanaa cimsee beeka. Waraanni bilisummaa Oromootillee dhimmiimmaan uummata kanaa haquudhaaf jecha isin biratti karra keessatti wareegamuu jira. Nan sobe uummanni naannoo kanaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo lololachiisu argitee hin jirtu. Nan sobe eegaa sagalee baasii dubbatu. Amma guyyaa har'aa kana waraanni kunoo dhibbootaan lakkaa'amu fuuldura keessanitti leenjii eebbifamee jira. Waraanni kuni waraana lolee diina deemee harkaan qabuu danda'u. Waraana harka duwwaa kaampii diinaa seenaa diinaa harkaan qabee fiduu danda'u. Waraana magaalaa fi iddoo humni namoonni dhaqqabnetti humna qilleensaa ta'e hojjechuu danda'u. Waraana leenjii bifa garaagaraa leenjii waraanummaa bifa garaagaraatii fi leenjii siyaasaan barate har'a kunoo isin fuulduratti eebbifneetiin jirra jechuudha. Waraana kana jabeeffachuun dirqama keessanii mire? Dirqama keessanii moo? Hawaasni naannoo kanaa dirqama keessanii moo? Dirqama keessanii? Isinillee eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa uummanni kuni si wajjin loluudhaafi si lolchiisuudhaafi tika ta'eetiin diina sirraa hordofuudhaafi wareegama barbaachisu waliin kafaluudhaaf qophii ta'uusaa gocha irra nutti agarsiisee jira.
isinillee dhugaadhaan gaachana uummata kanaa ta'uu keessan loltanii diina irraa ajjeesuutu isinirra jira. Uummanni kun dheebuu bilisummaa qaba. Warra argitee ilmi jalaa du'e, warra obboleessi jalaa du'e, warra haadha dhabe, warra abbaa dhabe, warra mana hidhaatti rakkataa turedha. Warra halkanii guyyaa addaa gabrummaa keessatti bo'aa ture. Imimmaan uummata kanaa qoorsuun ga'eef gaafatama keessan ta'a. Ga'eef gaafatama kana ofitti fudhachuu dandeessu. Uummata keessa kana irraa dhiiramuu dandeessu. Uummanni kun bilisummaa fedha. Gabrummaa jibbeedha. Addeeffatee gabrummaa jibbe uummata kana gabrummaa keessaa baasee bilisummaan ga'uu dandeessa. Irbuudha miti. Kuuna waraanni bilisummaa yaa irbuusiiseeni. Hawaasi keenya maal jedhu? Hamileen hin jiru. Waraanni kuni ati jabaattee jennaan, ati jabeeffattee jennaan, deemsisaa imallisaa asumaan gara Finfinneetti. Hamilee. Ni lolla, ni lolchiifna, diinni ka'ee keenyatti dhufeeti, mana keenyatti dhufeeti, karra keenyatti loluu jira. Diina ka'ee keenya dhufee nu lolu kana ofirraa qolachuu qofa osoo hin taane akka imimmaan keenya argitee bara baraan galaa ture kana diina keenya ajjeefne imimmaansaa yeroo inni bo'u ilaaluun irra jiraata. Boonyee jirra, gabrummaa baannee jirra, uleedhaan illee tumamnee jirra, haddaan hambamnee jirra, hidhaan illee harka nu rukkisee jirra. Kana booda wanni nu eeggatu hin jiru. Wareegamaa waloo kaffallee diina kana dura dhaabbannee diina kana ofirraa kaasuun dirqama filannoo hin qabnedha. Kanaaf isinilleen eebbifamtoonni guyyaa har'aa waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura turtanillee uummata keenya wajjin wareegama waloo wareegama ulfaataa fuuldura keenyatti nu eeggatu qabamuudhaaf qophii akka taate asumaan dhaamsasiniidhaaf. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo garaagaraa jiru kan garii har'aallee lolatti oolee jechuudha. Iddoo garaagaraatti lolatti jira. Maaliif jennaan yeroo ta'anii biyya waan taate. Ka garii lolatti waan jiruuf, ka garii deemsa ammarra waan jiruuf eebba keessan irratti illee hirmaachuu hin dandeenye. Garuu baga gammadanii as jedhama. Warri har'aa eebbifamtoota kanarratti argamtan waraanni bilisummaa Oromoo bu'eeyyiin waraanni har'a eebbifame kuni humna qophaa'e, humna argitee otoo hidhatin diina harkaan qabuu danda'u, humna argitee gabrummaa dhiyaatee rakkatee lafa kana dhufe, humna gabrummaa addeeffatee jibbee, humna kanaa lolchiisu dirqama keessan ta'a. Humna kanaa hakkina inni qabu guutuun dirqama keessan ta'a. Walii galla. Walumaa galatti wanti isiniin jechuu barbaadu waraana baay'isuun qofti bu'aa qaba. Waraana baay'isuun yoo onneen garaa keenya keessa jiraatte yoo akka taasisaa birroo baay'ee uummata keenya irratti wareegamuu dandeenya. Yoo akka lakkasaa wagii uummata keenya irraa diina ajjeefnee dhuu dandeenya. Yoo akka jaallan qalee sadirree kanarratti wareegam keessanii wareegama ulfaataa kaffaluu dandeenya qofa uummata kanaa gabrummaa jalaa baasuu dandeenya. Kawwee hidhachuu qofti uummata kana bilisan baasa. Akkanatti miidhaganii uummata kana dura deemuu qofti uummata kana bilisan baasa. Wareegama ulfaataa kaffaluudhaaf rakkoo qeerrii deemuun nu gaafatu kaffaluudhaaf amna qabsoon bilisummaa Oromoo nu gaafatu kamiyyuu butunnee ciccinnee xuroomnee uummata keenyaaf wareegama ulfaataa yoo kaffaluu dandeenya qofa uummata keenya raga bilisummaatiif ga'uu dandeenya. Hawaasi keenya har'a aduu kana keessaa kan dhaabatanii asittanii ijoolleen kun ilmaan keessan isinirraa dhiiga lolu isinii wareegamaniiti dhiiga keessan ammoo baruun turtu. Ijoollee qacalee qeerroo qarree asitti argamu kana diinni afaanitti baasee liqimsuudhaaf afaan banaa jira. Isaan kana afaan diinatti buusuudhaaf qabsaa'utti jira. Isin ammoo ga'aan isinirraa eegamu kan hidhattee loluu qabu hidhattee lola dirqama isaati. Kan hidhattee loluu hin dandeenye waan danda'u waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dirqama taati. Siijirraa jajjabaa ta'ee jechuun dirqama isaa taati jechuudha.
isinillee waraanni bilisummaa Oromoo ummanni kun diina jalatti ummata rakkachaa ture. Ummata kana akka haala keessanii, akka abbaa keessanii, akka obboleessa keessanii ilaaltanii ummata keenya kana mi'aa bilisummaa itti agarsiisuun dirqama keenya ta'a. Ummata keenya kana kunuunsuun dirqama keenya ta'a. Ummanni kun kaleessa bo'aa ture. Mana bullee ala bulaa ture. Har'a akka inni nagaan boqotee mana isaa rafutti gaachana taanee irraa qolachuu danda'uu qabna. Akka inni nagaa irra beekamu, akka inni qotatee alaa galu, akka inni wabbii gabaa dawaa bitatee galu gochuudhaaf yoo biyyuu boqonnaa tokko malee akka kafaluu qabnu kamiyyuu kaffallee uummata keenya kana boqochiisuun dirqama keenya. Waraanni yoo biyyuu qoraan yoo tokko boqoyeeru qabiraa jala jirta. Nuti qoraan taanee uummata keenya kanaaf bobeenya bilcheessinee fi akka isaan nyaata nyaatanii bulan akka isaan gammadanii bulan taasisuun dirqama keenya. Gaafatama kana ofitti fudhanna. Hin fudhanna. Taaddasaa Birruu taatee uummata keetiif wareegamta. Laggasaa Wagii taatee uummata keetiif wareegamta. Agarii Tulluu taatee uummata keetiif fannifamta. Kana uummati keetillee har'a sirraa dhagee jira burullee kana sirraa arguu beektaa. Irra deebiidhaan ammallee wanti isiniin jedhu baga gammaddanii baga gammadnee eebbi kun marsaa kurnaffaadha. Itti fufaa waraanni ni leenjaa diinni keenya baqachuu jira. Lafa keenya irraa baqachuun dirqama isaati. Lafa keenya rakkacheessuun dirqama keenya. Diina keenya akka adiin lafa keenya irraa baafnee finfinnee handhuura keenya irratti alaabaa sana gadhaabutti imalli keenya gara fuulduraatti galatoomaa Ni